Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan Islaamaa nageenyi keenya isin akka qabu taabbachuun egaa sunnaadha waan ta'eef ganama suubii kaane kunoo akkasitti waa mana kana qulqulleessaa jirra. Maal goonaa miti warra keenyas akkasumatti qulqulleesseetti fayyadamu rabbi nu haa godhu baruma baraanii kunoo akkasitti kulii dalagachuu jirra. Akhir rafiniiti kulii dalagadhu namaan qixxaadhu. Qixxee fuudhanii namaan qixxaatu jedhe jaarsi tokko ollaa keenya gaafa waa mammaaku nama qixxee fuudhee waa qotiisa qotutti kolfu beektu naannoo keenya namni qixxee fuudhee waa qotu akka hiyyeessa wayiitti ilaalama. Ammas immoo namni kulii dalagu akka hiyyeessa wayiitti ilaalama. Kanaaf jecha inshaallah kunoo akkasitti harkaa gara afaanii taate wanti hojjennu kunis alhamdulillahi fayyaa rabbii nu kennee jira. Fayyaa kee kanatti hin qoosiniiti. Fayyaa kee kanatti hin qoosiniiti hojii hojjedhuuti. Harka namaan ilaalin. Rabbiin harkaan miila sitti kaa'ee jira. Fayyaa bareedaa sii kennee jira. Abaluun maaliif argate? Abaluun maaliif akka itti soorome? Mansuur maaliif akkasitti soorome? Mansuur sanaafuu Rabbiin dabalu ammayyuu dabalee miiliyeenera miti biiliyeenera rabbii isaa taasisu. Biilgeetiin rabbii isaa caalchisu. Rabbitu kenneefi. Kanaafuu hojjedhuuti. Hojjedhuuti hojii keenyaa dhuudhaaf qake taabbachaa rabbiin kajeeli. Malee masjidatti galteesi ani akkasii ibaadaan godha jettee yoo masjida rafteesi masjida xaamiin hin jiru xaara malee ta'e uummanni gaafa mammattu. Kanaaf jecha hojjechuun dirqamaa jechuudha. Sida yaa muallim maaleesh yaa rabbi yaa Allah Ya Rabbana sikarana gammachuubi alamaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini. Ya Rabbana sikarana gammachuubi alamaani rahmatummaa yoon ilaa waan kana hojjedhee qansiraa kana guyyaatti waan hin argadhu kana hojjedhee hajji ittiin hin naqu ta'e anuufumaati taana ilaala inshaallah yoo rabbi hojii man hojjechaa jiru kanaan hin hajji ittiin naqa makkatal mukarrama madiinatal munawwaraa fa'a Lakin biya sahabuta, biya ambiya rabbi, biya rasul rabbi lala. Kan mau jadi wali tika bade wali raka. Di dua ini aku insyaallah. Tapi kan kisah sakar rabbi nu basu insyaallah. Kuma no jecha ru kan akan namni akan mau jechi bagus rabbi naga.